Makoo kan hin beekne ministeericha muummee biyyaa Dr. Abiy Ahmed bichaadha. Carraa isaaniittiin argadhu dhabee ittiin agarraa argachuuf yaadee jira. Carraa ittiin argadhu hin dandeenye. Akkuma miidiyaa kan hordofanii arganiin daandii irrallee bayinaan jedhan achillee jiraadhu naan jedhan akka dhagaaniin akka deebinaa kennaniif ergaa isaaniif qaba ministeericha muummee biyyaatiif jechuudha. Maaliif namoonni dhugaa hojjetaa jiran biyya kanarratti dhugaadhaan kan hojjetaa jiran isaan bichaadha. Isaanitti iyyuudhaaf miidiyaa kana kan dhufe caalaa kana mara haasa'uu dhibii miti. Iyya koo daandii irra ba'uu kakkoo akka isaan na dhaganiif kan dhufe har'a. Akkuma dhaganiif akkuma miidiyaa kana ilaalanii jabaadhu. Akkuma miidiyaa kana ilaalanii akka deebinaa kennan hin barbaada. Maaliif du'aaf jiruu keessa jira? Maatii koo wajjin daandii irra ba'utti jira. Qadeessa qabeenya kana mara horadhee daandii irratti ba'uuf jira. Mana takkatti hafte irra murtii dhabee jira jechuudha. Falan arganne baay'illoonaan jedhan akka